Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan fayyaa keessanii jirtanii jirra wallahi alhamdulillah. Oduu tibbanaan isin dhageessaa oduu tibbanaa irratti manni marii bakka bu'oota uummata Itoophiyaadha. Labsii yeroo hundamaallee kaasee jira. Kanarratti mootummoonni dhaabbota gamtoomanilleen yaada isaanii akka gammachuutti ibsachaa jiru. Fakkeenyaaf akka gammachuutti ibsachuun kun garuu gaarii ta'e maaliif yoo jettan hayyoonni keenya ilmaan Oromoo namoonni baay'een ammallee mana hidhaa akka jiru qeerroon hunduu gara bahaaf dhiyaallee hidhaa akka jiran beekamaadha. Kanumaan wal qabatee hayyoonni keenya gurguddoon akka Abdii Raggaasaa yookiin Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fi namoonni baay'een mana hidhaa keessatti akka argamanidha. Kun kana wal qabatee qeerroon Oromoo baay'een Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad bakkeen adda addaa mana hidhaa keessatti rakkachaa jiranii jilli tokko achitti ergamee jira. Jilli kun yoo rabbiin inshallah taala yoo rabbi jedhee achi nuuf milkaa'ee qeerroon tunillee akka mana hidhaatti ba'an abdii qabna waan ta'eef ilmaan Oromoo warreen biyya keessaa biyya alaa warreen qabsoo hadhaa geggeessaa jirtanillee qabsoon itti fufti inshallah taala ni bilisoomna yeroo gabaabaa keessatti kun oduu tibbanaati. Oduun tibbanaa torbee keessaa guyyaa tokko kan isin dhiyaattu gara Yaasin Shaworoodhaan gara yuutuubii yookiin instagraamaan achiin nu daawwachuu dandeessanii oduu tibbanaa wajjin haalli biyya keessa jiru qabiinsi mirga dhala namaa hamaa akka ta'e beekamaadha. Fakkeenyaaf guyyuma lamaan kana keessa godina Wallaggaa bahaa keessatti baay'ee qabeenyi baay'een gubachaa jira. Lubbuun namoota baay'eenis akka darbaa jirtu miidiyaaleen addunyaa gurguddaaleen odoo hin ta'in kanneen miidiyaan Oromoof quuqaman tokko tokko dabarsaa jiru. Namoonni kun achitti kan qabeenya isaanii jalaa gubataa jiru. Fakkeenyaaf namni keessatti gubachaa jira, qabeenyi wantoonni garaagaraa gubachaa jiru, saawwan jalaa gubachaa jiru, inni kaanis xiitiidhaan dhumanii jiru. Fakkeenyaaf fannoo naannoo Amaaraati mootummaawwan kana tarkaanfii irratti fudhatee fakkeenyaaf yeroo gabaabaa keessatti furmaanni akka argamu jennee dhaamsa jabaa kana dabarfachuu barbaada. Warreen viidiyoon bira dheeyxilleen sheer akka gootu abdiin qabaa. Kanumaafuu ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan warreen biyya keessaa biyya alaa jirtan qabsoo akkuma eegaltanitti akka itti fuftan abdiin qabaa. Oduu tibbanaarraa akkuma itti fuftutti jirti. Fakkeenyaaf akkuma qabsoon Oromoo akkuma jalqaba eegalamteen hamma dhumaatti akka itti fuftu dhaamsa dabarfachuu barbaadna. Qabsoon itti fufti. Asirratti Ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaafaa kanneen akka Abdulmaan Hussein fa'aa baay'ee galatoomfachuu barbaadna. Oromoon durraa kaatee gargaarsa wal gargaaru Oromoon inshallah taala biyya keenya irratti yoo bilisoomne abbaa taane Oromiyaa miti biyya biraallee akka gargaaru abdii qabna. Inshallah taala yoo rabbi jedhee yoo rabbi nu fedhe Ramadaanni kunis dhufaa jira. Rabbi Ramadaana kanallee ittiin nu gahu. Ramadaana milkiidha. Ramadaana keessa du'aayin teenya ittiin argannee dilii teenyallee ittiin toobannee kan dhukkubsatellee ittiin du'aayii kadhannee akka nu fayyu inshallah taala du'aayin yeroo Ramadaanaa qofa osoo hin ta'in yeroo kaanillee akka jirtu beekamaadha. Garuu kan Ramadaanaa kun baay'ee guyyaallee odoo hin nyaatin bishaan hin dhugin odoo nama tokko hin dubbatin waan afaan gogaa soomaa oolaniif jecha ajrii guddoo akka qabdudha. Kanumaafuu ilmaan Oromoo warreen akka Saudi Arabiyaa biyyoota hedduu keessatti hidhaa jiranii kanumaafuu du'aayii keenyallee jabaannee Oromoon bakka jirtu bakka bahaa fi hanga dhiyaatti jabaannee harka wal qabannee biyya keenya kana ceesisuu keessatti illee akka gahee guddaa akka qabnu dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Mootummaan Itoophiyaa amma marii biyyoolessaa maal jechaa jira? Mariin biyyoolessaa tuni danqaa argamu akka danqamtu natti fakkaataa jira. Akkaan yaada xiinxaltoonni siyaasaa tokko tokko jaanitti fakkeenyaaf waraqaan idil addunyaa diyaasporaa biyyoota alaarraa barreeffamtee fuula torba kan qabdulleen ibsa torbee darbe ibsa kan namtee jirti. Maaliif yoo jettan odoo Oromoon guutuun mana hidhaa jiranii kanneen fakkeenyaaf baattilee adda bilisummaa Oromoo dabalatee qeerroleen gara bahaa hanga dhiyaatti odoo hidhaa jiranii paartiin mariin biyyoolessaa tun gaggeeffamuun
wanta akkasitu kaa'amaa jira. Wanti kun amallee danqamuu hin ooltu. Oromoon kana keessatti eessa akka jiru kaleessa eessa akka jiru har'a eessa akka jiru kaleessaas maaltu raawwatame har'a maaltu raawwatamuu deema kan jedhu Oromoon namoota jajjabaa wajjin marii kana gaggeessee hayyoota jajjabaa qabna. Qeerroo Oromoo wajjin illee mari'atee marii kana keessatti hirmaachuu akka qabu dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Ilmaan Oromoo warreen biyya alaa warreen biyya keessa jirtan illee yaada kanarratti walii galtanii yaada jabaa tokko ulaagaalee jabaa tokko Oromoo tokko jalatti akka waliif galtanii dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Warreen viidiyoon tun bira dheeytan illee sheer godhii karaa YouTube illee Yaasin Shawuu Oro subscribe godhaa like godhaa sheer godhaa comment illee akka jalatti kan hitan abdiin qaba. Inshallah ta'ala yoo Rabbiin nuuf laabsee yeroo gabaabaa keessatti walitti deebinaan isin jaa galatoomaa ulfaadha.